Koreen dhaabbii dhimma dubartootaaf hawaasummaa fi bulchiinsaa seeraa fi humna namaa mana maree magaalaa Adaamaa gamaggama raawwii hojii bara 2018 kurmaana afraffaa kan seektaroota adda addaa gaggeessuu jalqabe. Seektaroonni gabaasa dhiyeessan waajjira milishaa magaalaa Adaamaaf waajjira mana abbaa alangaa magaalaa Adaamaa, qajeelcha poolisii magaalaa Adaamaaf waajjira bulchiinsaaf nageenyaa, waajjira koominikeeshinii magaalaa Adaamaaf waajjira dhimma hojjetaaf hawaasummaa, waajjira dhimma dubartootaaf daa'immanii fi reediyoo Adaamaa biroodkaastingii sarvisii faadha. Walitti qabduun koree dhaabbii dhimma dubartootaaf hawaasummaa mana maree magaalaa Adaamaa aadde Tsiggee Tashoomaan seektaroota saglaan isaaniin hoogganamaa jiran keessaa 4 hojii isaanii dhiyeessuu himu karoorsaan hojiirra oolchuuf halkanii guyyaa hojjechuu isaanii gamaggama kanaan duraa fi akkasumas gabaasa ammaatiin hubachuu dandeenye jechuun ibsan. Seektara 9 qabnu keessaa seektara 4 laallee jirra. Isaan kana keessatti hunda caalaa akka ciminaatti kan laalle hojii isaanii bara jalqabaa irratti karoorfatan hunda duguganii hojjechuuf yookaan galmaan gahuudhaaf waan hojjetame waan baay'ee gaariidha. Keessattuu seektaroonni hawaasummaa kun iddoo sammuu uummataa irratti namaa irratti lubbuu namaa irratti jiruuf jireenya uummataa irratti kan hojjetamu waan ta'eef seektaroonni kun guyyaa guyyaadhaan hojiin isaanii hawaasa keenya irratti hojjechaa jiran jiruuf jireenya hawaasa keenyaatiif wal qabatu hojjechaa jiran harka qalleeyyii wal qabatee namoota dubartoota rakkatanii dhufan daa'immaniitiin wal qabatu maanguddoota wal qabatu guyyaa guyyaan hojiin isaan hojjechaa dhufan gabaasa isaanii keessattis manuukaa isaaniitti nus akka hubannetti waan gaariin hojjetamaa dhufee jira. Durataa koree dhaabbii bulchiinsa seeraa fi humna namaa magaalaa Adaamaa obbo Alamaayyoo Abarraa hojii nageenyaa fi haqa baasuu keessatti seektaroonni qindoominaan hojjechaa turuu kaasan. Akka ciminaatti seektara haqaa keessatti hojiiwwan gama nageenyaatiin hojjetaman hojii gaariidha, baay'ee kan nama boonsudha. Keessattuu hirmaannaa uummata wajjinis ol qabate naannoo nageenya irratti hojiin hojjetame baay'ee gaariidha. Haqa baasuu wajjinis ol qabate akka magaalaa keenyatti qaamoleen 4 milishaa nageenya poolisii magaalaa keenyaa fi abbaa alangaa magaalaa keenya qindaa'anii haqa baasuudhaaf haalli hojiin hojjetaa jiran baay'ee gaarii fi kan nama gammachiisudha. Barana hojiin hojjetame gaarii ta'us ammas daran fayyadamummaa uummata keenya mirkaneessuudhaaf hojjechuu akka qaban xiinxala keessatti sirriitti kan laalle ta'uu isaati. Keessattuu sochii diinaa fi sochii gaangistoroota murtee haqaa argisiisuudhaaf murtoowwan gurguddoo irratti dabarsuudhaaf hojiin hojjetame baay'ee kan nama gammachiisudha. Naannoo kanarratti ammas daran cimanii akka hojjechuu qaban akka kallattiitti kan keenyaaf ta'uu isaati. Baajata maddisiisuu irratti fi daa'imman karaarra jiraatan daandiirraa kaasuu dhabuu, odeeffannoo sirrii sadarkaa aanaalee hanga magaalaatti walii qooduu dhabuun akka hanqinaatitti kaasuun gara fuulduraa akka fooyyeffatan xiyyeeffatanii kan irratti hojjechiisan ta'uu ibsan. Akka hanqinaatitti wantoonni ilaalle baay'een isaa yaa'u bajata magaalaatiin kan kaasan akkuma jirutti ta'ee tooftaa mataa ofii uummatanii rakkoo sanaaf furmaata kennuu irratti ammas hojiin nu hafa jedhee ilaala. Keessattuu ani akka magaalaa Adaamaatti ijoolleen baay'een lammiileen keenya karaarra jiran kana fala argachuu qaban. Akka hanqinaatti irratti xiyyeeffachuu kan qaban keessattuu odeeffannoo gahaa aanaarraa kaasee hanga magaalaatti odeeffannoo gahaa diriirfachuu akka qabanii fi keessattuu aanaalee magaalaatti makaniif deeggarsaaf hordoffii taasisuu dhimma teekinooloojii wajjin wal qabatee keessattuu aanaa Wanjoo fudhanne aanaa malkaa Awaash Malkaasaa fudhanne naannoo sanitti deeggaruu fi humna namaa naannoo san jiru cimsuu akka qaban akka kallattiitti kan keenya ta'uu isaati.